Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Koongirensii Federaalawaa Oromoo deebii itti aanu kennaniiru. Leni bineensonni qabe waan rakkifti malee waan namni dubbatus waan namni dubbatus akkan taanetti hiikoo kennitee rakkatti malee dhimmi saba keenyadha waan saba keenya rakkoo hin qabu. Saba keenya biyyi saba biraayyuu waan rakkoo hin jiru. Waan hin taane akkan taanetti sabatti malee waan hin taane sabaatti borbichuu Oromoo saba danda'etti sirreetu bara gadee kana jala baana jedhanii waan bineensonni qabee rakkisitti fakkaatan malee saba keenya waan rakkoo hin qabu. Jimmaa yeroo baay'ee dhageera warra Jimmaa Yuunivarsiitii warra keessumaa kabajaa godhee waame qabsoo Oromoo gubbaatti warra kaan wajjin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa Yuunivarsiitii gormatan kan tokko karaa qorannoos haa ta'u karaa biraa 97 fa'aa ofiidootu maattoota nu nyaachisee malee jitti dorgomnee turre ajjeennaa kanas wal ga'ii dhageera. Warra dhugoon isaaniiyyuu qabee barabbaa biyyaa fa'aa maaliif qabee darbee nanarqa waan akkasii. Namni natti kaasee jiru. Ani gaafa yaadadhutti waan akkasii waan jiruuf isin jiru jenne. Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera Guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa.